biyya lafaa gidi isaaf rakkoo maqee jiraatu. Dhageessaniitu sagalee jireenyaa sana dhageessisu keessummaadhaa jedhan keessummaa dhufne kanaaf biyya lafaa kunii kan keenya mini kan keenya abaarsi addaametti kenname in abaaramni addaa dafqii dafqa keenya nutti jedhe waaqayyo akkuma jedhe immoo dhala keerraa dhaladheen si fayyisa waggaa 5,500 boodaa jedhee dhufee dhalatee nu fayyise utuu inni dhufee dhalatee nun fayyine ta'ee sanyiin addaamii du'a keessa jirti jechuudha. Kanaafi addaamiin du'atu dhufee Yesuus Kiristoosiin immoo fayyina argate. Biyyi lafaa kun garuu biyya gidiraa, biyya dhiibbaa, biyyattiin bal'oodha. Bal'aadha baay'ee bal'ina qabdi. Kana keessa namni wal dhiiba. Inni tokko isa tokko qoccola, inni tokko isa tokko foncola, inni tokko isa tokko gootota, inni tokko durba duriitti kaatee moototummaa kaasee jechuudha. Dhiiga dhuguu kan jammaree Heroodis faa duraan kaasee Heroodis faa irraa kaaseeti kan dhiiga minyaa dammaa yookaan akka dammaa jedhanii dhiiga dhuguudhaan kan kaase. Warraadhaas akkasuma. Kanaaf biyya gidiraa, biyya dhiphinaa kana keessaa amma biyya lafaa kana keessa jirutti namni amma akka jiraatu beeka? Ammam jiraatu? Ani beektaa jirtu? Namicha jedhanii mana mootii dhaqeeran. Jennaan namichichi maajikiidha yookaan immoo xonqaayee seenuudha jechuudha. Biyya keenya maajikiidha xonqaayee dhufanii xonqaayee dhufanii nagaa. Jennaan yeroo dhaquu mootiidhaan maal jira? Namichichi xonqaayichi waan guddaa beeka waan guddaa jedhan mootiin inni waan si gaafadha beedha jennaan ani guyyaa du'a koo dibee taate. Hamma ka'ee dibee guyyaa du'a isaanii namichichi mosuma dafee ajjeesa sababa ta'eefi iddeen du'ee booddee duutu sun jedhe. Anaa du'ee bulii duutu sun immoo wanta jedhe. Yoo ka'ee isin immoo gaafa akkasii duutu jedhee ana immoo hidheetu yommusuma fuudhee adda kee buusaa jechuudha. Kanaaf jedhee maal jedhu guyyaa du'a kootiin natti mennaan an qophaa'e anaa du'ee bulee isin immoo duutu jedhe. Kanaaf intu durse. Xonqaayee immoo mootiin durse. Kanaaf egaa bara sanaa kaaseeti kan rakkinni uumamee gidiraan uumamee amma guyyaa har'aatti rakkinni guddaan uumamee jechuudha. Akkasuma biyya keenya keessaas waan baay'eetu jira. Garuu uummanni Oromoo bilisoomee jira. Miti bilisoomtaniitti. Akkamitti bilisoomtanii yeroo wallaggi dhumee 6,000 immoo amma kadhataa jiru. Nama 6,000tu waan nyaatu dhabee kadhachaa jiru. Eeggaddamoo saraalee keessatti nama meeqatu dhufu. Iddoon dhumaa gahaa jiranii haati Oromoo kan haatiin booyi jirti mana keessa namni booyin jira. Walga'e iddoon dhumaa walga'e. Iddoo lamatti jammarame dura. Iddoo kana eessayyuu hin ga'u jedhamee ture bee har'a garuu iddoo mana hundumaa qosaa jira sababa ta'eefi Oromoon immoo bilisoomeera. Kanaafi maal gochuu danda'a? Innaa sagalee waliif hataanu wal gaafannu bilisummaa keenya biyya lafaa kanarraa yoo bilisummaa nagaa ta'e yoo nagaa arganne nama biyya kana keessa biyya nagaatiin jiraan jarri saayibarii fayyee wal lolu malee nagaa ma jiraan hojjetannee magalla jarri miidiyaadhumaan wal arrabsu malee wal asfaraarra yookaan immoo akkuma Noorti Kooriyaan gadi ba'eeduma gaafa waa suusa'u waa wal baasa'u ana cabee kanaaf akkuma kana ta'a jechuudha. Kanaaf nutis immoo egaa walii keenyaaf ayyaannu Waaqayyo hunduma keenyaaf wajjin haa ta'u.